Tole, kabajamtoota, jaallatamtoota, hordoftoota maatii Asad Faamilii nageenyi kiyya bakka jirtanutti isin haa qaqqabu jechaa akkuma beekamu yeroo dheeraadhaaf hojii sooshaal miidiyaa Kiriiptoo jedhamu irratti akka dabarsaa jirru ni beekna. Anillee qarshii irraa argadhee isinillee hojjedhaa argadhaa kan jedhaa jiru nan beeka. Ammallee hojii dabalataa tokko Kiriiptoo cinaatti kan isin hojjettan aappii tokko viidiyoo adda addaa ilaaluudhaan akkama geemii adda addaa taphachuudhaan akkasinitti qarshii argattanu tokko isinii fidee dhufeera. Aappiin kun qarshuma Itoophiyaatiin isinii kaffalaa haala barbaaddaniin irraa baafachuu dandeessu. Aappiin kun pileestoorii irraa buufatama. Akkamitti pileestoorii irraa buufatama? Haala kamiin buufatama kan jedhu waliin ilaallaa jechuudha. Akka hanga dhumaatti viidiyoo na ilaaluu eegaluu keessaniin dura laayikii, koomentii gochuudhaan eegalaa namoota 10. Tole, duraan dursa akkuma beekamu gara teelegiraama keenyaa deemna. Duraan dursa gara teelegiraama keenyaa deemuu qabna jechuudha. Gara teelegiraama keenyaa erga deemne booda gubbaa bakka sarchii irra dhannee Asad Faamilii lakkoofsa tokko jettanii barreessitu jechuudha. Asad Faamilii lakkoofsa tokko jettanii yuuzarneemii koo barreessitanii sarchi godhattu. Erga sarchi godhattanii booda yeroo tokko keessa gadi seentu jechuudha. Chaanaalii Asad Faamilii Ofishaal jedhu isinii fidaa jechuudha. Yeroo tokko erga gadi seentanii booda kunoo bakka piinii miiseej jedhurra bakka sana irratti argattu jechuudha. Hojiin sunis maali yoo jettanii hojiin sunis faayind work jedhama. Keessa seennee ilaalla hundi keenya jechuudha. Achiin erga bakka piiniirraa fudhattanii booda dhuftanii yeroo tokko keessa seentu bakka kanaan. Bakka kanaa yeroo tokko keessa seentu jechuudha. Sirriitti na hordofaa. Koomentii jalatti yookiin baayoo viidiyoo kanaa jalatti illee argachuu dandeessu jechuudha. Liinkii isaa keessa seentu yeroo tokko. Erga keessa seentanii haala kanaan isinii fidaa jechuudha. Haala kanaan yeroo isinii fidu inistaayilii gootu yeroo tokko. Inistaayilii gochuudhaaf xinnoo nu tursuu danda'a. Hanga inni inistaayilii godhee deebi'utti yeroo muraasa na eeggadhaa. Beeksisa booda walitti deebinaa. Yeroo gaarii. Tole, kabajamtoota hordoftoota, erga aappii kana inistaayilii godhannee booda bifa kanaan nu fidaa jechuudha. Saayinaappii gootu moo reejistaarii gootuu isiniin jedha. Kun maali yoo jenne kanaan dura aappii kana fayyadamtanii yoo beektanii banattanii yoo jiraattan saayinaap kan jedhu ka jalarra jiru xuxxoo jechuudha. Ka jalarra jiru isinitti agarsiisaan deema. Ka jalarra jiru yeroo tokko xuxxu. Kanaan dura yoo banattanii hojjettanii beektanii jechuudha. Yoon qabaanne immoo reejistaar jedhu kan arongaadeedhaan jiru kan gubbaarra jiru yeroo tokko xuxxoo jechuudha. Erga xuxxanii booda maal isin gaafata? Imeeliif paaspoortii itti naqii isiniin jedha. Isinillee imeelii keessan paaspoortii waliin itti naqxu jechuudha. Imeelii keessan paaspoortii waliin itti naqxu. Kazan kontiiniyuu gootu yeroo tokko. Dijiitii 8 na gaafate jechuudha. Dijiitii 6 itti naqee dijiitii 8 na gaafate. Ishee dijiitii 8 itti naqxanii kontiiniyuu gootu. Amma naa baneeraa jechuudha. Sana booda maal gaafata? Maqaadhaa fi maqaa abbaa gaafata. Maqaadhaaf maqaa abbaa gaafata. Asad Faamilii jenna. Akkuma beekamu jechuudha. Dhiira moo durba jedhatti aansee jechuudha. Meelii dhiira gatiin ta'inaan meeliin godha jechuudha. Isin durba yoo taatanii faamilii gootu ka gubbaarra jiru jechuudha. Fimeelii. Kontiiniyuu gootu sana booda xinnoo iddoo jechuudha ibsan. Erga akkasitti isinii fidee booda next gootu jechuudha isin. Next let's go staareedha jechuudha asitti. Akka kanatti isinii fidaa jechuudha. Amma bananneerra. Erga banannee kaanee tokkoffaa irratti hojiin nuti hojjennu akka kanatti erga nu fidee booda bakka amma isinitti agarsiisuu deemu kana sirriitti xiyyeeffadhaa. Taayippiing yoo reefaraal kood bakka jedhurra yeroo tokko sirriitti asitti xiyyeeffachuu qabdu. Sana booda bakka saanduqa kana keessatti Asad Faamilii jettu walitti hin butiin. Asad Faamilii jettanii barreessitu jechuudha.
Sana booda arongaadiidhaan kan jala jirtu kana yeroo tokko tokko asad faamilii jettanii sirriitti barreessuu keessan riqixeenyaa erga taatanii booda akkasitti yeroo tokko yuus koodii jettu yeroo tokko tuttu jechuudha. Erga tuttanii akkasitti arongaadiin isinii dhufuu qabaa jechuudha. Yoo arongaadiin dhufni ta'e sirrii miti jechuudha, dogongora qabdu. Ergan tanaa akkasitti erga isinii dhumee bakka as jiruu fixxaniittuu amma gara hojiitti galuu dandeessu jechuudha. Xiyyeeffannoon keessan garuu iddoo amma asad faamiliyan jedhee barreesse sanarratti sirriitti xiyyeeffattanii guutuu qabdu jechuudha. Ergan tanaa amma hojii kana keessaa maal hojjennaa, hojii akkamii hojjennee qarshii arganna kan jedhu immoo ilaallaa jechuudha. Hojii mana kana keessatti bareechee laaftuudha. Bareechee laaftuudha aappii kana keessatti erna yeroo bakka jettu sana yeroo tokkotti gadi xuxxu jechuudha. Erni kan jedhu yeroo tokko erga xuxxanii bifa kanaan isinii fidaa jechuudha. Hojiin hundi isaa tokko keessa bakka erni jettu kana keessa jira jechuudha. Fakkeenya tokkoon isinitti agarsiisaan amma fakkeenyaaf hojii guddaa yoo dhiise viidiyoodhuma laaltanii akkamitti akka qarshii argattanuu isinitti agarsiisaa jechuudha. Viidiyoo laaltanii bicha qarshii meeqa akka argattanuu fi haala kamiin akka argattanuu isinitti agarsiisa. Viidiyoo haala kamiin laaltu? Watch viidiyoo bakka jedhu kana yeroo tokko erna gootu jechuudha. Kazaan watch haaris hin jedhaa. Watch viidiyoo kan jedhu kana yeroo tokko gadi xuxxu eeyyan. Sana booda sirriitti ilaalaa asitti caqasaati. Yeroo tokko loogiin erga godhee booda daqiiqaa muraasa booda akkuma daataa keessaniitiin daqiiqaa muraasa booda isinii fidaa jechuudha. Viidiyoo sekendii meeqaa isinii fida? Sekendii 30 hanga sekendii 60 gidduu ta'uu isinii fidaa jechuudha. Eega viidiyoo kana ilaallee xumurree viidiyoo kana kan nuti ilaalaa jirru tola miti qarshiidhaan waan ta'inna yoo dheerate illee rakkoo hin qabu jechuudha. Poointii nu kenna, poointii inni nu kennu irratti guyyaa guyyaadhaan saantima doolaara nu qoxxuraa jechuudha. Yeroo ammaa kana doolaara tokko yoo argattan Itoophiyaa keessatti qarshii 150 qabdu jechuudha. Kana booda gubbaa kanarra tuqxanii keessaa yeroo tokko baatu bakka xiyyaan isinitti agarsiisaa jiru. Ammoo dabaltanii gubbaadhuma bakka xiyyaan isinitti agarsiise yeroo tokko tuqxu. Duubatti deebinee ilaallaa jechuudha. Amma naa kaffalamee jira. Maaltu akka naa kaffalame duubatti deebinee ilaallaa jechuudha. Duubatti deebi'aa eeyyan. Bakka kamitti deebinaa? Bakka sila banannetti yeroo deebinu duwwaa kan ture amma dabalee jira jechuudha. Akkasii hojii kana haala kanaan hojjettanii qarshii irraa hojjechuu dandeessu. Kan isin baafachuu dandeessan doolaara tokko wal yeroo ta'udha. Baankii barbaadaniin baafachuu dandeessu. Aappiin kun amanamaadha, amanamaadha. Haala kamiin baafattu kan jedhu immoo viidiyoo paartii 2 irratti isin hojjedhaa. Yaada yoo qabaattan komentii jala nu kaa'aa. Yoo isin rakkise haalli ittiin baafattan jechuudha. Kun kan isin duukaa ture Asad Faamiliidha. Viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti turtii gaarii qabaadhaa.